sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Guraan ala digdamii sagal bara 2016 harka fuune akkam jirtu kabajamuuf jaallatamoo dhaggeeffattoota sagalee qeerroo. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa isiniif darbudha. Akkuma barame duraan dursa oduutu isiniif dhiyaata. Itti aansuun qophii addaa waamicha qeerroo bilisummaa irraa uummata Oromoo maraaf dabarfamen isiniif dhiyeessa. Wallee warraaqsaas qaama sagantaa keenyaati. Isin keessummeessuun kaan isin waliin turus ani tokkicha murteessaati. Amma hangafa oduun isin dhageessisa. Konkolaataan taaksii magaalaa Finfinnee finciluun guutummaatti hojii dhaaban. Yuunivarsiitiin Jimmaa to'annaa waraanaa jala galte. Qonnaan bulaan gabaa dhufe bittaaf gurgurtaa dhiisee fincila gaggeessaa oole. Qabeenyaan saamticha maafiyaa Allaamuddin kan ta'e Awwaash Agiroo Industiriin ilmaan Oromoo hojii irraa akka ari'ataman ajaja dabarse. Bal'ina oduu kanaaf Jaal Hariiroo Joorgoo. Guyyaa har'aa magaalaa Finfinnee keessatti fincilli guddaan gaggeeffamaa jira. Fincilli kun konkolaachistoota taaksiitiin kan eegale yommuu ta'u, konkolaachistoonni kun seera wayyaaneen baaftee balaaleffachuutiin hojii akka dhaabanis addeessaniiru. Seera wayyaaneen baaftee konkolaachisaan tokko yeroo 2 erga adabamee booda yeroo 3ffaatti hayyamni konkolaachisummaa guutummaatti irraa fuudhamee konkolaachisaan sun waggaa 2f akka hojii dhaabu kan dirqisiisudha. Seerri kun akka fooyya'uuf waldaan taaksii Finfinnee daddabalee kan gaafachaa ture yommuu ta'u, wayyaaneen diktaaterummaan seericha fooyyessuu dhiisuun namoota hedduu hojiitii ala taasisuun jireenya hawaasaa hedduu miidhaa irraan ga'uu ishee itti fufte. Wayyaanonni hunda caalaa sababaan isaan seera kana barbaadaniif malaamaltummaaf akka isaan gargaaruuf ta'uunsaas ni beekama. Dabalataan torbaan 2 dura waldaan taaksii Finfinnee hiriira mormii gochuuf gaafatee fincila Oromiyaa keessatti gaggeeffamaa jiru waliin wal maka sodaa jedhuun hayyama hiriira nagaa bahuu dhorkachuu wayyaanee irraa kan ka'e waamicha waldaan taaksii Finfinnee godheefiin taaksiin magaalattii keessatti tajaajila kennitu marti waliigaluun tokkummaan kaatee hojii dhaabdee jirti. Ammaan tana magaalaa Finfinnee keessa namootni akkatti gara hojiitti adeeman dhabanii mana ooluuf dirqamaniiru. Sababa kanaan hojjettoota mootummaa dabalatee gara biirootti adeemuu hin dandeenye. Namoonni hedduun asii fi achi akkatti adeeman dhabanii bakka tokkotti gobbanii wayita dhaabbatanitti ammoo waan hiriira nagaa gaggeessaa jiran itti fakkaatee sodaachuu isaaniirraa kan ka'e konkolaattota dhuunfaa fi meeshaa fe'an kanneen akka Ayisuuzuu fi Siinootiraak dirqisiisuun karaa irratti dhaabanii poolisoonni namoonni akka itti fe'amanii bakkicha gallakkisan taasisaa jiru. Konkolaataaleen dhagaa, ashawaa fi muka fe'an Finfinnee keessatti nama guuraa jiru. Magaalaa Finfinnee keessatti bishaanii fi ibsaa akkasumas neetworkiin dhabame uummanni haalaan kan dararamaa jiru yommuu ta'u, amma immoo dabalataan taaksiin dhaabbatee uummanni magaalichaa mashaqqaa argaa jira. Akka madda odeessa waldaa taaksii Finfinnee irraa nu dhaqqabetti wayyaaneen yoo seera kana hin jijjiirtu ta'e fincilicha itti fufuun dirqisiisnee seericha akka isheen riifoormii gootu goona jechuun dhaadachaa jiru. Fincilichi daranuu hammaatee gara siyaasaatti akka hin geeddaramne cinqamuun dameen tikaa asii fi achi fiiguun foolachaa jiru. Daandiin onee magaalaan dirree kubbaa miilaa taphattoonni irra hin jirre fakkaata. Gama biraan Yuunivarsiitiin Jimmaa akka maleetti humna waraanaan weeraramtee jiraachuun barame. Humni waraana Agaazii jedhamu reenjarii poolisa federaalaa uffatee naannoo kolleejjii saayinsii keessa yommuu qubatu, humni dafee dhaqqabaa jedhamu ammoo achuma mooraa yuunivarsiitii keessa gamoo kompileksii jedhamu irra qubatee akka jiru beekameera. Barattoonni yuunivarsiitichaa sagalee qeerrootiif akka himanitti yeroo baanus qawwee, yeroo gallus qawweedha. Yeroo kitaaba garagalchinee dubbisuuf ilaallullee afaan qawweetu nutti mul'ata. Humna wayyaanee nurra qubatee jiru kanaaf jecha ukkaamsaa hamaa jala galleerra jechuun iyyachaa jiru. Barattoonni dubartootiin keessaafuu yaaddoo irraa kan ka'e fincaaniifillee akkatti gadi bahan akka hin qabnes nuuf ibsaniiru. Yuunivarsiitii Amboo fi kiiloo 6tti dubartoota hedduu waraanni wayyaanee fi dameen tikaa wayyaanee doormiitii guuranii gudeedaa akka turan ni yaadatama. Oduu biraan godina Wallaggaa bahaa aanaa Kiiramuu gabaa Sanbat duraa magaalaa Kiiramuu 01 keessatti uummatni bittaa gurgurtaaf gabaa ba'e
bittaa gurgurtaa dhaabuun hiriira mormii gaggeessaa oolusaa qeerroon gabaase. Uummatni gamtaan ka'ee wayita falmaa hadhaawaa taasisaa ture kanatti humni waraana wayyaanee giddaa ayyaanaa irraa itti bobbaafamu illee uummatichi irree tokkoon fuula dura dhaabbachuun humnoota diinaa kana faccifataa ooleera. Awaash Agro Industrii jedhamuun kan beekamu lafti keenya lafti Oromiyaa kolonii wayyaanticha Alaamuddiniitiin qabamee jiru keessa sabboontonni Oromoo hojii irraa ari'atamaa jiraachuun saaxilame. Akka gabaasaa qeerroo bakkichaa nu dhaqqabetti namoonni fincila xumura gabrummaa irraa qooda fudhachaa turanii fi itti jiran marti hojii akka dhaaban ajajni darbee jira. Haaluma ajaja kanaanis manaajeroonni Agro Industrii kana namootni Oromoo jireenya isaanii isaan jalatti gaggeeffachuuf dirqamanii turan hedduun hojii irraa ari'atamaa jiru. Kanneen amma hojii irraa ari'ataman kunneen duraan lafa kana qotatanii kan bulan yommuu ta'u kanneen mootummaan dhufaa darbaan dargii irraa jalqabee lafa isaanii dirqiin irraa buqqisee laficha investoroota qonnaaf gurguree lafa isaanii kana qotatanii oomishatanii jiraachuu irraa namaaf oomishanii galchanii dafqaan bulummaan mindaa xiqqoo isaaniif kaffalamtuun buluuf dirqamanii warra turanidha. Haa ta'u malee ammammoo ciraama saayyuu sababa fincila xumura gabrummaatiin hojii irraa ari'atamaa jiru. Mahammad Wayyeessoo Galatee waggaa 25 oliif dhaabbata kana keessatti hoggansa irra kan hojjetaa ture yommuu ta'u sababa ilmi isaa aartist Ibroo Karrayyuu walleelee warraaqsaa hojjetaa tureef maaliif hin to'attu jechuun qorannoodhaan hojii irraa akka isa ari'anis barameera. Awaash Agro Industiriin lafa aanaa 3 ta'u irra kan qubatee jiru yommuu ta'u qonnaan buloota hedduu lafarraa buqqisee mootummaan darguu investoroota warra dachiitiif gurguree ture. Lafoota bal'oo kana irratti burtukaanii maangoo fi paappaayeen warshaa saalsaa fi martii kan Awaashitti argamuuf galii ta'a. Irra guddaa sooranni waraana wayyaanee oomisha bakka kanaa argamu fayyadamaa jiraachuunis inni beekama. Kanaaf jecha warri wayyaanee ammoo dureeyyii warra Dach irraa amantaa waan hin qabneef isaan irraa mulquun dureessa wayyaanee Alaamuddinitti gurguranii Oromoo deeksanii garbicha godhatanii jiraachaa turaniiru. Amma immoo matuma galanii akka achi keessas hin dalagne hojii irraa fonqolchaa jiru. Gochaa kanatti kan aaran jiraattonni naannichaas tarkaanfii fincila xumura gabrummaa fudhatan daran cimsaa akka jiran beekameera. Wayyaaneen fincila xumura gabrummaa dhaamsuudhaaf tarkaanfii isheen fudhattu marti beekumsaa irratti kan hundaa'e waan hin taaneef daran hawaasa qabsootti cimsee fincila xumura gabrummaa finiinsaa jira. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee hafan waliin tura. Maaliif rorrifamna hanga yoom gabroomna maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna hanga yoom hidhamnee ajjeefamna. Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mohuun salphina. Irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mohuun salphina. Dhiiga Oromootiin harkisaa faalamee jirachuun danda'u diinni naan firoome. Booreen garaa kootti gadoon gaafa gaafa dhiigni saba kootti yoom lola'ee hafa. Olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyu ishee sodaannaa. Olkaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyu ishee sodaannaa. Galtuun abbaa dhawuseetii Oromiyaan kan Oromooti. Obbolaan abbaa ufseetii Finfinneen kan Oromooti. Galtuun abbaa dhawuseetii Oromiyaan kan Oromooti. Obbolaan abbaa ufseetii Finfinneen kan Oromooti. Waraana Gujii wal horraanii Diddaarorroo darandaranii. Arsii Harargee Baaleerraanii Diddaarorroo darandaranii. Shawaa Karrayyuu Amboorraanii Diddaarorroo darandaranii. Wallagga Jimmaa Ilurraanii Diddaarorroo darandaranii. Barattoonni koo fincilanii Diddaarorroo darandaranii. Ilmaan Oromoo tokko ta'anii Diddaarorroo darandaranii. Gurraayyurraa darandaranii. Sololtarraa roorroo didanii. Sabbaatarraa darandaranii. Afoo gubbaa qabsuuf ka'anii. Gullalleerraa darandaranii. Galaanirraa roorroo didanii. Jalduu irraa darandaranii. Uliisorraa qabsuuf ka'anii. Waliisorraa darandaranii.
Naqamteerraan horroo didanii Dambidoolorraan darandaranii Odoolarraan kaasuuf ka'anii Afran qalloon darandaranii Barattoonni horroo didanii Bushoofturraan darandaranii Adaamarraan kaasuuf ka'anii Qeerroon biyyaa darandaranii Ijoolleen biyyaa horroo didanii Hanqeen biyyaa darandaranii Ilmaan biyyaa kaasuuf ka'anii Shaashamannirraan darandaranii Roobee irraan kaasuuf ka'anii Dalloomanarraan darandaranii Sikkoo mandoon horroo didanii Ciroo irraan darandaranii Dirree Dawaan kaasuuf ka'anii Boolee irraan darandaranii Maaliif roorrifamna hanga yoom gabroomna maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna hanga yoom hidhamnee ajjeefamna Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee Haadha Oromoo tadeessu hayyuu goota gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata Haadha Oromoo tadeessu hayyuu goota gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata Kaaba kamaraa jabeessaa tokkumaa daranaa facaatu qaanqeen bilisummaa Dursa sittiin jira har'a sirran jira yoomillee maquu daandii dhugaatira Yaadaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa Yaadaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa Galtuun abbaa dha'ufseetii Oromiyaan kan Oromooti Bubbullaan abbaa ufseetii Finfinneen kan Oromooti Galtuun abbaa dha'ufseetii Oromiyaan kan Oromooti Bubbullaan abbaa ufseetii Finfinneen kan Oromooti Keniyaa Sudaan Jibuutirraanii Diddaaroroo darandaranii Saawuz Afrikaa Ishibtirraanii Diddaaroroo darandaranii Ameerikaa Kanaadarraanii Diddaaroroo darandaranii Awustiraaliyaa Awuroopparraanii Diddaaroroo darandaranii Saudi Arabiyaa Eeshiyarraanii Diddaaroroo darandaranii Ilmaan Oromoo bakka jiranii Diddaaroroo darandaranii London irraan darandaranii Oslo irraan horroo didanii Toronto irraan darandaranii Yaman irraan kaasuuf ka'anii Dubai irraan darandaranii Minnesota horroo didanii Berlin irraan darandaranii Melbourne irraan kaasuuf ka'anii New York irraan darandaranii Jeddah irraan horroo didanii DC irraan darandaranii Atlanta irraan kaasuuf ka'anii Waamicha hatattamaa qeerroo bilisummaa Oromoo irraa Wanjoo garbummaa waggaa 130 ol uummanni Oromoo baatee haalaan ulfaataa ta'aa dhufu irraa yeroo ammaa kanatti cunqursaa hadhaawaa ofirraa darbuuf sabni Oromoo alaa keessaa wal gurmeessuun mootummaa abbaa irree wayyaanee dura dhaabbachuun mirga abbaa biyyummaa fi eenyummaa falmachaa jira. Qabsoo hadhaawaa uummanni Oromoo gochaa jiru keessatti wareegamni gama hundaan uummata keenya irra gahaa jiru haalaan ulfaataa ta'u iyyuu falmaan osoo hin dhaabbatiin cunqursaafis osoo hin jilbeeffatiin qabsoon galma isaa ga'uuf haalaan daran finiinaa jira. Qabsoo fincila xumura garbummaa guutuu Oromiyaa keessatti finiinaa jiru kana dura dhaabbachuu fi uummata Oromoo lafa irraa duguuguuf wayyaanee TPLF qajeelfama baaseen waraana isaa baay'inaan gara Oromiyaatti galchuun baadiyaa irraa hamma magaalaatti Oromoo mirgaaf falmuus ta'e Oromummaa isaaf if beeksisu haxaa'uuf yookaan sanyii balleessummaaf daran of qopheessaa jira. Haalli itti deemnu daran ulfaataa ta'uu hubannoo keessa galchuun uummanni Oromoo alaa keessaa mirgaa fi eenyummaa keessan kan duri irra daran jabeessuu waan qabdaniif qeerroon bilisummaa waamicha hatattamaa qaamota hawaasa Oromoo maraaf taasisa. Tokko Uummanni Oromoo fi maatootiin hawaasa Oromoo biyya alaa jiraatan har'a bor osoo hin jedhin duula sanyii duguuggaa mootummaan wayyaanee TPLF uummata Oromoo irratti karoorfate itti jiru dura dhaabbachuun saba keessanii fi biyya keessan Oromiyaa baraaruuf jecha daddaffiin hiriira kan ammaan duraa irra daran dachaan biyya alaa adda addaatti yaamuun
mootummootaa fi qaamota mirga namooma addunyaa mara sagalee fi iyyannaa saba Oromoo akka dhageessistan imaanaa dhaammanna. Lama, uummanni Oromoo Oromiyaa keessa jirtan gootummaa abbootii keenya dur deebiftanii yeroo ammaa kanatti cunqursaa dura dhaabbataa jirtu. Haalli kun wareegama guddaa isin gaafatu iyyuu gabroonfataatti xumura itti gochuuf tarkaanfii keessan daran jabeessuun barbaachisaadha. Murannoon keenya doorsisaa fi meeshaa lolaa diinni kuufateen duubatti hin deebi'u waan ta'eef gootummaa abbootii durii daran jabeessuun garboonfataa fi cunqursaatti xumura gochuun barbaachisaadha jenna. Sadi, caasaan qeerroo bilisummaa gandaa hamma onaatti, onaa hamma godinaatti akkasumas guutuu Oromiyaa irraa sosso'aa jirtan bakka jirtanitti naamusaa fi sansakkaa qabsoo karaa nagaa gaggeessuu keessan jabeessuun bakka jirtanitti uummati keenyaa fi barattootni Oromoo qalamaa fi dabtaraan uummata keenyas saboota kamiifuu uummatoota kamitti osoo hin bu'in qabeenya nama kamii iyyuu osoo hin tuqin nagaan mirga isaa akka falmatu muuxannoo ammaan dura jiru daran jabeessitanii akka cichoominaan mirga walabummaa fi dimokiraasii sabootaaf qabsooftan waamicha goona. Injifannoo uummata Oromoof qabsoon itti fufa, gabroomsaan ni kufa. Qeerroo bilisummaa Guraandhala bara 2016 Finfinnee irraa. Maaliif rorrifamna hanga yoom gabroomna, maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna, hanga yoom hidhamnee ajjeefamna. Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mohuun salphina. Irra qabaa miti dubbiin bara kanaa yartuun amma qubaanuu mohuun salphina. Dhiiga Oromootiin harkisaa faalamee jirachuun danda'u diinni naan firoome. Booreen garaa kootti gadoon gaafa gaafa dhiigni saba kootti yoom lola'ee hafa. Ol kaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyushee sodaannaa. Ol kaanee falmannaa irrarree dhaadannaa biyya keenya irratti eenyushee sodaannaa. Galtuun abbaa dhawuseeti Oromiyaan kan Oromooti, bubbullaan abbaa dhawuseeti Finfinnee kan Oromooti. Galtuun abbaa dhawuseeti Oromiyaan kan Oromooti, bubbullaan abbaa dhawuseeti Finfinnee kan Oromooti. Orana Gujii wal horraanii diddaarorroo darandaranii, Arsii Harargee Baaleerraanii diddaarorroo darandaranii, Shawaa Karrayyuu Amboorraanii diddaarorroo darandaranii, Wallagga Jimmaa Ilurraanii diddaarorroo darandaranii, barattoonni koo fincilanii diddaarorroo darandaranii, ilmaan Oromoo tokko ta'anii diddaarorroo darandaranii, Burraayyuurraa darandaranii, Sololtarraa gorroo didanii, Sabbaatarraa darandaranii, Afoo gubbaan qabsoof ka'anii, Gullalleerraa darandaranii, Galaanirraa gorroo didanii, Jalduu irraa darandaranii, Uliisorraa qabsoof ka'anii, Waliisorraa darandaranii, Naqamteerraa gorroo didanii, Dambidollorraa darandaranii, Odoolarraa qabsoof ka'anii, Afran Qalloon darandaranii, barattoonni gorroo didanii, Bushoofturraa darandaranii, Adaamarraa qabsoof ka'anii, qeerroon biyyaa darandaranii, ijoolleen biyyaa gorroo didanii, Anqeen biyyaa darandaranii, ilmaan biyyaa qabsoof ka'anii, Shaashamannirraa darandaranii, Roobee irraa qabsoof ka'anii, Dalloomanarraa darandaranii, Sikkoo Mandoon gorroo didanii, Ciroo irraa darandaranii, Dirree Dawaa qabsoof ka'anii, Boolee irraa darandaranii. Maaliif rorrifamna hanga yoom gabroomna, maaliif tuffatamna hanga yoom yakkamna, hanga yoom hidhamnee ajjeefamna. Oromoo ta'uun koo erga yakka ta'ee hin falmadha ka'ee
Haadha Oromoo tadeessu hayyuu goota gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata. Haadha Oromoo tadeessu hayyuu goota gadda boo'ichi kee abshirni dhaabbata. Kaaba kamaraa jabeessaa tokkumaa daranaa facaatu kan qinbiilisummaa. Dursa sittin jira har'a sirran jira yoomillee makuu daandii dhugaatira. Yaa dhaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa. Yaa dhaloota har'aa dabareen keenyummaa gabrummaa hundirraa buqqisuun namummaa. Galtuun abbaa dhawuseeti Oromiyaan kan Oromooti. Bubbullaan abbaa ufseeti Finfinneen kan Oromooti. Galtuun abbaa dhawuseeti Oromiyaan kan Oromooti. Bubbullaan abbaa ufseeti Finfinneen kan Oromooti. Keniyaa Sudaan Jibuutirraanii Diddaaroroo darandaranii. South Africa Egyptirraanii Diddaaroroo darandaranii. Ameerikaa Kanaadarraanii Diddaaroroo darandaranii. Austraaliyaa Awuroopparraanii Diddaaroroo darandaranii. Saudi Arabiyaa Eeshiyaarraanii Diddaaroroo darandaranii. Ilmaan Oromoo bakka jiranii Diddaaroroo darandaranii. London irraa darandaranii. Oslo irraa goroo didanii. Toronto irraa darandaranii. Yaman irraa kafuuf kaanii. Dubai irraa darandaranii. Minnesota goroo didanii. Berlin irraa darandaranii. Melbourne irraa kafuuf kaanii. New York irraa darandaranii. Jeddah irraa goroo didanii. DC irraa darandaranii. Atlanta irraa kafuuf kaanii. Egaan sagantaan keenya kan guyyaa har'aaf jenne kanumaan xumurre waan nu waliin turtaniif galanni keessan bilisummaa haa ta'u jechaa qophii wal fakkaatuun hanga wal agarru nagaan nuuf tura. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.